Warakaatu hordoftootaa fi daawwattoota Rabbunallaa Tube akkasuma ummata musliimaa kan addunyaa mararra jirtan baga Ramadaana bara humta kaafii 442 isinin ga'e isinin jecha akkasuma ammas warra Ramadaana kana dhaqqabe hundaa'u Ramadaana kana khayrii inni qabuu fi faayidaa inni qabus warra Rabbiin irraa qooda fudhachiise nu haa godhu jecha baga Rabbiin wallahi bara Ramadaana kanaatiin nu afeen jaa Meemmati ergaan dargaggeessa keetiif dhaamtu maal? Gaafii kan gaafadhu akka dargaggeessa tokko irraa wanni eegamu Ramadaana kana keessa humna Rabbiin isaa kennee fi dandeettii Rabbiin isaa kenneen dhaabbatee Ramadaana Rabbii soommanee akkasuma ammallee salaata Rabbiitii fi du'aa'ii Rabbii zikrii Qur'aanaa fi waan baatiin tun qabdu hunda dargaggeessaatu yeroo keessa jiru tan jechuudha akka gaariitti irraa fayyadamuu danda'a yoo Rabbiin isaaf laaffise dargaggeessa akkasii irraa isa Rabbiin nu haa godhu jecha namoota bagatti isin leetu dhuma irratti wallahi ummata musliimaa hundaa'u baga Rabbiin Ramadaana kanaan nu afeen jaa